ولين قديسه وي كدير المهبنا ما ندونغتا كون كابوك جارتي تنتي ولين وقتا دي هذا أصلين نما لينش أنا ما كنو نما مال نما كنو مبارك مسمى نما لينش أنا ما كنو أورون نما لينش أنا إيه سباي سانيتي في دن كما يجولين تين تكني تو كما نوتي تكني أورمونا كثير من دار البسنة مسكتا Maki oroda wanti kun akkuma safaataatitti eegalame akkuma taphaatitti eegalame amma yeroo ashina isin godhe sila rabbi peestala isin godhe rabbitu wadala harree ka gabaa keessa dhaabate namni mukaan achi waraane bitatu isin godhe ashama harka fuune kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota mootii miidiyaa bakkuma jirtanitti nageenyi kee kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaaree sinaa dhaqqabuuf deebi'ee dhufee jira ijoollee kaayiroo irraa wantoota garagaraa kan amma miidiyaa irratti deemaa jiru kana viidiyoolee gaggabaabaa ajaa'ibsiisoo wajjin xiinxala kiyya yaada kiyya isiniif kenna hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana tura wanroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Oromoo biratti intalli durbaas kabaja qabdi ilmi dhiiraas kabaja guddaa qaba keessattuu intalli shamaraa takka gadi baatee akkuma argiteen taatu ilmi dhiiraas kabaja guddaa qaba ilmi dhiiraa fuudhaaf yoo ga'e hamileedhaaf jechaadha gaafa fuudhuu fedhe intala fuudhuu barbaade laallateetii bareeduma isii bifa isii hiriyoota isii oolmaa isii maatii isii laaleeti galee maatii ufiititti himee intalli ebaluu naaf taateerti naaf kaadhimaa jedhee gaafata. Bara barri dabre bara safuun dabre bara wanti hundi badee addunyaan tuni jijjiiramtetti ilmi namaa akka meeshaatitti akka qashinaatitti akka peestaalaatitti yookaan akka wadala harree yookaan akka sangaatitti gabaa keessa dhaabatee tuqanii laalanii dhiitanii dhayanii achi oofanii kunin ta'u kunin ta'a kun gowwaadha kun qaxaleedha jedhanii keessaa filatanii harree yookaan sangaa fardaa yookaan qotilee akkasitti bitan ture. Bara ammaa kana kaayiroo keessatti Oromoon rakashtee qashina taatee intalli dubraa takka dhiira 8 yookaan dhiira 6 tartaa galchitee dhaabdeeti kanatu naaf ta'a kun naaf hin ta'u mee achi garagali ati gattaa ati ol ka'i ati gowwaadha ati qaxaleedha situ naaf ta'a kun naaf hin ta'u jettee keessaa filachuu eegalte. Filachuun rakkoo takka illee hin qabu eega sangoonni akka sangaatitti yookaan akka wadala harreetitti ati keessaa na filadhu jedhanii hiriira galanii fi dhaabbataniif filachuun mirga isiiti haadha faaxee quunnee fi jira haati faaxee wanta takkaa safuu Oromoo keessatti hin ta'in wanta takkaa Oromoon hin dalagin hin raawwatin raawwatteerti kanaaf ammoo rikoordii cabsitee jirti kanaaf Genius buukii addunyaa irratti silaa galmaa'uun isiin male isin filattee bifa saniin fuudhuun rakkoo tokko illee hin qabu garuu kan na ajaa'ibe isinoo dhiira meeqaan dhungatamtiidha isinoo dhiira meeqatu ol qabaadha inni fuulduratti argu jiru ka afaan keessa kiisingii godhani afaan keessa dhungatan gaafa kaameraan kararraa gorame hoo maaltu ta'a biyya kaayiroo tana keessa Oromoon bifa meeqatu jira Oromoon sadarkaa namummaa irra dabree gara wadala harreetitti gara sadarkaa loonummaatitti jijjiiramee jira namni tokko jaldeessi yoo akka haadha manaatitti jaalallee takka qabaate yookaan haadha manaa takka qabaate jaldeessi kormaan biraa dhufee haadha manaa san intuqu ni lola jechaadha garuu ijoolleen teenne ijoolleen Oromoodhaa jaldeessa sanaan qatte booyyee taate booyyeetu haadha manaa isaa yoo booyyeen biraa dhufee biratti gudeede yookaan tuttuqe hin dubbanne addunyaa tanarraa wanni haadha manaa isaatitti yookaan jaalallee isaatitti yookaan nama jaalatu tokkotti ni naafne yoo jiraate booyyeedha jedhan anaa miti ka jedhe saayinsiidha duuba Oromoon biyya Kaayiroodhaa booyyee taate booyyee miti qashina taate feestaala magaalaa keessaa kan namni dhaqee laalee bitatu kuni jajjaba kuni laafaadha yookaan wadala harree yookaan sangaa fardaa yookaan qotilee ta'e jechaadha kan namni dhaqee uleen tuqee achi oofee laallatee mallaqa dabalee yookaan hir'isee bitatu. Akkuma jalqaba irra jedhe haati faaxee sila World Genius Book irratti qubachuudha qabdi gaa namoonni geeroo garagaraatitti amma duulli garagaraa irratti godhamutti jira ani garuu akka kiyyatti duulallee irratti hin godhu erga nuti sangaa harree taaneef erga nuti wadala harree taaneef haati faaxee keessaa filachuun mirga isiiti wanni an dubbachuu barbaadu akka nama tokkootitti haati faaxee maaf akkasi shaaffaddiidha maaliif dhiirri 8 yookaan 10 afaan keessa si dhungataadha namni kun hegeree qaba namni kun boru qaba mee viidiyoo tana laala viidiyoo tana laalleeti wanta tokko irra dubbanna namni hundi
hundi namni ijoolleen Kaayiroo namni dhiira ta'e tarii shamarranis yeroo dukkanaa dhungachuun mala nuti ka argine ijoollee dhiiraati warri dhiiraa hundi qashinoonni hundi walganii inni haadha manaa qabus inni haadha manaa hin qabnes asliillee haadha manaa osoo qabu isii dhungata wanna nama ajaa'ibu Mubaarik Musammaa mee maal godhaa jala shaaffada ijoolleen tuwwan mee dhiisaa mee aslii fi Mubaarik Musammaa maal gochuu akkasii jala deema namni kabaja qabu Riidii Adam arkaanistaaf jedhee ittiin deemne tarii isas haadha manaa isaattu humna itti qaban si'a afaan keessa gadhoo ittiin si'a so Riidii malee Riidii kaafi hundi namaa haadha faaxee afaan keessa olii gadi gaggaragalchee dhungatacha kun ammoo rakkoo qabna nuti Oromoon amma dura miidiyaa fayyadamuu hin dandeenye amma dura akkana baanee dubbachuu hin dandeenye amma dura mataa keessa gannutumaa duranii firiidamii hin arganne gaafa firiidamii nuti godhan Jawaartu xumure dubbii namni amata 150 gabrummaa jala ture arna bilisoomte yoo jedhaniin waan qabatee gadhiisu wallaala ijoolleen teenya gaafa niitorkiin itti tolee xiqqoo miidiyaa irratti bayanii fuula isaanii mul'isanii haasa'uu eegalan wanta haasan wanta godhan akkaataa wanni tokko itti ta'u addaan filachuu dadhabnee jirra rakkoo cimaa keessa galleerra dhiiroo isin wafeete illee agootu ijoolleen dhiiraa akkasii waliin dogongoranidha ijoolleen dhiiraa dubartiin qalbiin isaanii xiqqaadha namni tokko sossobee jennaan akkuma argitaati dhiirri akkamitti gowwoonni aganagaan kunniin by the way Kaayiroo san keessa namni jiru hundi isaa maraataadha namoota muraasarraa kaafee jechaadha hundi isaa maraataan ammoo walga'ee keessattuu amma giiftiin TikTok irratti kennamuuf kun ijoolleen maraachee jira mee loowwan tartiiba galee akka haati keessaa filattuuf keessaa piiggootuuf hiriira galee achi dhaabatu loowwan gabaa kanneen laalame daawwadha akka isaan godhatan mee waan isaan haasan namni bifa kanaan sadarkaa ofii gadi buusee bifa kanaan akka wadala harreetitti akka looniitti dhaabatee ana filadhu dabuu shaammarti wal ga'ee ummata horii ummata mataa furri nama isin har'a filatte booda harka rakaatu dhungatu hara nama isin qabatte garuu barbaadulii biratti kana ajaa'ibu ka jara deeggaromoo bareeda gootan itti cabsitan gootawwan kiyya leencawwan kiyya nama jedhuun jala deemee komantiidhaan nama ziyya gadina amaanaatti gannadde mujattiin gaafata deemachi bakka deemnu abesite bogal bin daawati la ilaha illallah bareka Allah zannu bogo Allah tisijida mara khalas Allahu akbar Allahu akbar Banera Embuar goya embuar Banera kala kalera Nakefata kalera ila undi ke sawani sibeu gabdan ana boda namni hamza male isi to kayo jirate ila tudula jiya wala mubal wala ramme wala abdi kaza dhugatti waan nama ajaa'ibuudha dhugumatti fokkisaadha wanta silaa ijoollee yeroo hedduu ni dubbadha ijoollee Kaayiroon tun rakkoo cimaa akka jarri qabdu yeroo hedduu ni dubbadha garuu namni gara gosummaatti yookaan gara gandummaatitti deebisa rakkoo cimaa akka jarri qabdu dubbataara Facebook irratti ni booyu TikTok irratti ni booyu YouTube irratti ni booyu fakkeessanii mallaqa namarraa guuru maal jedhu waanuma qabatan dadhaban yeroo hedduu nama gaarii uffakkeessaniiti nama sammuu qabu uffakkeessaniiti sababa hordoftoota qabaniif qofa wanta hin taane wanta garagaraa hojjetu nama qarqaaruun aadaa kenna rakkoo takka illee hin qabu garuu namni nama qarqaaru tokko deebi'ee bakka hin taanetti bakka isaan hin malleetti akka tiisisaa wanta hin taane keessa seenee argamuun fokkisaadha mee
haati faaxee Kadir Hubbannaa maaliif arrabsiti maal itti balleessinaani Kadir Hubbannaa mana isaa taa'uu turtee achi duras wal dhabanii gaafa biyya jirtus wal dhabaniiti biyyatti araaramanii burdilibsii uffisee maal jedhanii dhiifama walii godhanii addaan deeman ammas gaafa biyya Kaayiroo kana dhufte deebi'aniiti wal lolan sababni isaa wal dhabsiisu maali rakkoon isaan jidduu jiru maali namni kenna yeroo takka waa balleessa yeroo lama waa balleessa yeroo sadii waa balleessa ilmi namaa kenna kun jireenya isaa guutuu keessatti miidiyaa kanarratti akka namni toopika isaan godhatuuf yeroo hunda waa balleessuun maal faayidaa qaba mee akkaataa isin itti arrabsitu nama irraa nyaattee irraa dhuudee biraa baate ani Kadir Hubbannaatu nama gaariidha jechuu kiyyaa miti innis gadhee hunda caaluudha Kadir Hubbannaallee jechaadha. Nama akkasumatti taa'ee ijoollee biyya Arabaa kanarraa dhuftu irraa sobee mallaqa guuratuudha. Nama yaraa nama dadhabaa nama wantuman taane dalaguudha yeroo hundachaadha nama dogongora ofii irraa waa baru miti nama biizinasa garagaraa keessa seenee sila hojii mataa ofii qabu namni hojii mataa ofii qabu immoo sila waan akkanaa kana keessa seenu mee haati faaxee akkamii arrabsiti Kadir Hubbannaa dhageeffadha. Rarraaseetiin jedhe kalaas dhiiraati na dhungattaati maan na dhungattaati. Mana dhungata konka homa chaya waan haasa waan isu hin beekne alchachaya yeroodhaan booda karaa dhaabbattee kadhachuu deemta deemii haadha manaa tanteeti dhageeffadhu sitti hima ani citi namaallee haasa'uu hin barbaadu guyyaa takkallee nama tokko ol baaseetiin kutaa namaallee arrabseen beeku guyyaa takkallee ol bayeetiin ilma namaa tokko irraa dubbadheen beeku garuu hadha sirraa dubbadhe eega sirraa dubbadhe immoo sitti hima na dhageeffadhu konkaa foonfulla na dhageeffadhu shintibeetii udaanuta akka hin qabne na dhageeffadhu sitti hima. Jira didee natti deemee jira osoo guyyaa san dhungadhee gadhiise way Kadir ilma Hubbannaa maan na dhungatta konkaa bukkee jaartii tanteeti waliin waggaa sadii hagadha ilma takka ittiin dhalchine waggaa sadii moo afurii haganaa fi fuute bukkee maaf ittiin dhalchine eega dhiira taate isin maaf itti dhalchite ilmoo hin argatin konkaa salbaajii haasaa intala shamaraa miti dhiirarraa hin eegamne dhiiraatillee osoo akkas godhee wanta akkanaa kana namni dubbachuu silaa ni qaanfata ana dhiira ani jechoota misiin jettu kana irra deebi'ee jedhuu ni qaanfadha sababni isaas haadhati yenna guddisee namni dubartiirraa dhalatee namni dubartii obboleeyyan qabu namni haadha manaa qabu namni intala dhalaa ni argadha jedhee yaadu tokko haasaa akkanaa hin haasa'u. Anas nyaata dhe hobolaan wallaahi Kadir yoo an tubboo kan kee qabeetin si miccirtisini ani intalaa miti yoo ani afaan kan kee akka ati lamuu miidiyaa irra baatee filmaata akka hin dubbanne an sin godhini ani intalaa miti jedhee ani intalaa miti didhu bar nama gaafa naafii bira deemu birrii 2,000 baatee kennee hoo ittiin qama isiin jedhee baranii yoo akkas sitti himuu barbaade mee guyyaa takkitti haadha faaxee shilingii ni wanta silaa isarraa eegamu Baay'ee wanni jararraa eegamu tokkollee hin jiru tiisisarraa wanni eegamu tokkollee hin jiru wanni nuti ilaallu yeroo hedduu ijoolleen keenya wanna asliin nama qarqaaraa Mubaarik Musammaa nama qarqaaraa akkas godha wanni isaan nama qarqaaran tokkollee hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf ta'e isaan miidiyaa guddaa waan qabaniif akka namni mallaqa walitti guuru godhan malee isaan wanni isaan kennan hin jiru yoo kennanis jechaadha homa namni giiftiidhaan isaaniif kenne kana deebisanii namaa kennan asliin nama leenca namaa kennu nama maal namaa kennu Mubaarik Musammaa nama leenca namaa kennu Oroon nama leenca nama eessabbaa isaaniitiif fidan kama ijoolleen itti kennitu kama nuti itti kenninu walitti bocolanii walii qabanii deebisanii namaa kennan kana wanna isin beekuu qabdan sa'a 24 wanni isaan TikTok irra taa'anii iyyaa oolaniif giiftii namarraa guurataniiti as deebisanii sanumaan sii kennanii giiftara gugurdaa ta'an ijoollee Ameerikaa fi Awurooppaa irra taa'anii giiftii namaa kennaa jiran hunda isaanii caalanii jiran maaliin isaan guyyarraa giiftii namarraa funaana leencaan qeerransaan maaliin sareedhaan adurreedhaan maaliin funaananiiti akkaawuntiin isaanii fuul oofumanii ta'ee jira. Namni kun dalageeti baatitti waan argatu irraa kenna isaan guyyaa guutuu taa'aniiti funaanaa oolan garasi walitti funaanaa oolaniiti wanni isaan funaanaa oolan sun mallaqa taaptaapiin namni godhu miliyoona tokko 200,000 300,000 400,000 namni jala taa'ee taaptaap jaraa godhu sun jaraaf mallaqata namni tokko yoo taaptaap godhe geemii tokko irratti kooyina 3 lakkoofsisa jechaadha taphatti aanu irrattis akkasuma namni 2,000 3,000 jala taa'ee warra taaptaap godhu akkasuma mallaqa guddaa lakkoofsisa jechaadha sanuma deebi
deebisanii namaa kennan malee isaa wanni baankii ofii keessa yookaan wanta dhiiga dayfa xaragatanii argatan yookaan duudaan itti cabanii argatan si dabarsanii kennan tokko jiru isin wanni isin galuu qabu isa kana jechaadha. So yeroo hedduu kanan nu dogongorsiisa akkuma fedhan haasanii gosa arrabsanii amantii arrabsanii kutaa namaa arrabsanii gaafa isaan dhufanii leenca tokko kennan goota kiyya leenca kiyya jennaan leencummaan saniini miti. Jalqaba namni tokko leenca ta'uun namni yaada bareedaa wanta saba kan walitti hin buufne wanta kutaadhaan Oromoo waliin nyaachifne yoo dalage leenca inni deebii ammoo ifaajee ofii dayfa ofii yoo kenne leenci isa namni homa namarraa kadhatee deebisee namaa kennuun leencoo nama hin jechisiisu san akkasitti beeka. Inni bira maakiin egaa walumaa galatti amma maakii oroo namni qabsooytuudha maaliidha akkas jennaan eeyyen yeroo hedduu falmii gootii yeroo hedduu waa'ee Oromoo haasoyti yeroo hedduu qabsoo kanarratti hirmaate garuu yeroo hedduu deebiteetuma nama arrabsiitis nu Oromoo arrabsuu baattus saba biraa arrabsiitis saba biraa arrabsuu nuuf faayidaa miti nuuf namni tokko fakkeenyaaf amma yeroo hedduu maakiin ijoollee warra abashoota kana arrabsiti jarumayyuu arrabsuun barbaachisaa miti faayidaa takka illee hin qabu sababni isaa maali gaafa isiin baatee jara arrabsite jarri ammoo deebi'anii sandaran godhanii nu arrabsan wanni nuti godhuu qabnu maali nama nu arrabse nama nu xiqqeesse tuffannee bira dabruudha sammuudhaan caallee argamuudha malee miidiyaa irratti baatee arrabsiteen hin mo'attu. Namoonni tokko tokko maal jedhan baalageewwan nama si arrabsi ofirraa deebisiidha no sanitti hin fudhatina yeroo hedduu waan arguufi nama si arrabse baalagee akka baalagee wanta baalagee siin jedhe atillee jecha baalagee jedhiini deebisi no namni tokko si arrabsaa yoo jiraate yoo ati tuffattee kolfitee bira dabarte deebi'ee siin arrabsu garuu jecha takka siin jedhee yoo ati lama jetteen sadii godhee si deebisa afur godhee si deebisa guyyarraa biizinasa si godhata guyyarraa dalagaa si godhata kana jidduutti ammoo namni tokko yeroo saba kee arrabsu sabni biraa dhufee yoo dhageeffatu wanni jarri jedhanii si arrabsan sun saba biraa sammuu keessatti galmaa jechaadha yoo ati tuffattee bira tarte ammoo namni waan keetuyyuu naasa'u dhiirummaan gootummaan jegnummaan sani malee akkanuma deebanii wannoon godhan kanaaf ayyoonni kennallee irra hedduun nama arraba irratti wannoodhan qabsaa'onni kennallee nama arrabsuu irratti wanni bilisummaa nu dhoorgeessa kana dalagaa godhanne nama arrabsuuf nama xiqqeessu osoo wanta nurraa eegamu qofa biizinasaan haa ta'u barumsaan haa ta'u wanta silaa duratti deemuu qabu nun qofa deemne silaa arra sadarkaa kanan geenu so maakiin irra hedduun kenna qabsoodhaan beena shugguxii teenna jennaani garuu isiilleen kaayiroo jirti ummanni kaayiroo jiru kun hundi isaanii sammuun isaanii gadhiiseera mee maakiin maaf iyyiti mee dhageeffadhaa viidiyoo maakiin iyyitu kana kana rakkoon kenna jechaadha wanni fedhe yoo mudate jechaadha yeroo sanitti online irra bayanii viidiyoo waraabanii iyyummaa barbaachise wanni isaan iyyaniif maali ajandaa namaa ta'uudhaaf namni tokko eega bakka san rakkoo wayii isa mudate ollaa san nama jiru asritti bilbiltee yookaan mubaarik musammaatitti yookaan riidii yaadamii bilbiltee yookaan namu achi jiru bilbiltee dafaa rakkoo akkanaattu na qunname na dhaqqabaa jechuun gahaadha online irra bayanii na dhaqqabaa qawxi waan hin barbaachifne waan hin fakkaanne wanta saba keenya xiqqeessu dalagan jechuudha yeroo hedduu wanta saba keenya xiqqeessu wanta namni biraa ilaalcha addaa akka nuu qabaatu sabni biraa ilaalcha addaa akka nuu qabaatu godhu qofa dalagan jechaadha yeroo hunda wanta keessaan fixachuu qabdu fidanii alatti nu harkaa baasan maal nuun jedha namni isaan booyuu malee wacuu malee iyyuu malee waan biraatitti hin tolanidha kana wanni sammuu sabaaf sabalammoota biyyattii san keessatti uumamee jiru jechuudha miliyoona 70 taane sabni miliyoona 7 nu bulcha nuti miliyoona 70 sabni miliyoona 7 nu bulcha jecha udduu keessa nu qaxaqaxaa hayyuu keenya kolaasaa beekaa keenya hidhaa hayyuu keenya ajjeesaa akka fedhe godhaa kan nu bulchuuf kana jechaadha nuti gaafa feene kutaa walitti garagalla gaafa feene immoo mistira dhoofamuu qabu fuunee miidiyaa irratti wal baafna jechaadha so wanni kun sirraa'uu qaba mee mubaarik musammaa hoo maaf iyya mubaarik musammaallee akkasuma iyya bakka deeme hundatti maa iyya inni hoo isa hoo maaltu isiisa dhageeffadhaa mee kanas
namni guddaan hagana ga'u kun yeroo hunda na dhaqqaba kuni wanta nurraa eegamu miti nuti silaa sammuudhaan guddachuu qabna akkuma namni qaamaan guddachuu qofaa miti qaamaan guddatanii borcii baasanii maal jedhanii guddatanii deemuu miti uf afuufanii deemuu miti sammuudhaan guddachuu danda'uudha qabna jijjiiramuu danda'uudha qabna akka namaatitti yaaduu danda'uudha qabna kana guddina jechuun kana jijjiirama jechuun so yeroo hedduu namni keenya qaamumaan guddata borcima baasa afuufameetuma deema malee yookaan matamatu nurraa dhuma yookaan areedan arrii baafna malee sammuudhaan hin bilchaannu sammuudhaan haa bilchaannu yaa Oromoo inni bira dhimmi amma miidiyaa kanarratti bifa oowwaadhaan deemaa jiru dhimma raachuu fi dhimma Orooti maakii Oroodha wanti kun akkuma safaaxaatitti eegalamee akkuma taphaatitti eegalamee amma yeroo ammaa kana gara dhugaatitti jijjiiramutti jira dhugaatti wanni jijjiiramuuf maali namni tokko dubbii sobaa tokko yeroo hedduu irra deddeebi'ee yoo haasa'e dubbiin sobaa sun dhugatti jijjiirama karaa biraatiin ammoo namni lama sobumaan dhufee yoo wal janajjane yoo wal sobe yoo walitti wannoo jedhe jaalalli dhufaati deema ijoolleen lamaan kun amma jaalala dhugaa keessa seenutti jiru rakkoo addaatu isa mudata ijoollee addunyaa lamaati isiin muslima inni kiristaana muslimaaf kiristaanni walaa fuudhu rakkoon qabu yoo wal jaalatan walaa fuudhan garuu biyya tokko jiranii wal fuudhuu danda'anii walitti dhufuu danda'anii boruu rakkoon tokko uumamuu danda'a jara lamaan kana jidduutti intalli dhalaadhaa gaafa ilmi dhiiraa tokko badhee taa'ee keessaan jechootaan wanta jedhe waxalee jaalalaan kufuu dandeetti gaafa jaalalaan kufte hoo maaltu uumama deebiteetuma miidiyaa irratti nutti bootti jechaadha gaafa san nullee waliin booyurra ijoolleen bira jirtan warri akka asliidhaa warri akka mubaarik musammaadhaa warri akka reedii aadam warri akka raamee fa'a silaa amma isin gugurdatti isin beeyna ummata rabbi xixiqqeesse gorsaa mucayyoo addaan dhoorgaa gaafa bifa obbolummaatiin dabranii walaa argan waliin haasan waliin haa taphatan every single day dhufaniitu waa'ee jaalalaa waliin haasanii namas dogongora keessa seensanii ufiillee dogongora keessa seenutti jiru dhimmi kun ammoo deemee gara waan biraatitti jijjiirama gaafa san ammoo dubbii borcuudhaa fi dubbii walitti faaluudha dura amma wanta sirraa'uu qabu wanta tolfamuu qabu osoo tolchine jechuun barbaada wanni kun seriousidha dhimmi kun dhimma seriousidha wanta kana ijoolleen achi jirtan silaa rabbi qashina isin godhe silaa rabbi peestaala isin godhe rabbitu wadala harree ka gabaa keessa dhaabate namni mukaan achi waraanee bitatu isin godhe mee hanga dandeettanitti gorsa amma gaa kana booda qawxiita amma dura I think haati faatee bakka nasraa gursum buute maraattuun takka achi baana maraattuun biraa isinii dabalamtee jirti isin wal fixa achi garuu nama gara malee ta'u deemaa jiru uf gorsaa namni TikTok irratti maal irratti karabbi garaa isiniitu karabbi onnee isiniitu isinii haa kennu rakkoo hin qabu san isiniin falminu namni kamuu geemii ni taphatu garuu yeroo geemii taphattan wanta ta'uudhaan malee godhaadha jechuun barbaada galatoomaa yeroo gaarii qaba